sila biyya Arabaa hojjetanii namaa hin guutaa. Namaan guutaa hin jedhe. Mee mucaa kana ilaalaa waan ishee boosisaa jiru. Biyya Arabaa hojjedhe naa guutuu dideedha. Naa guutuu didaa garuu waggaadhumatu natti lakkaa naan guutuu waggaan natti lakkaa sababa maallaqaatiin warra koo faana wal lolaa maatii koo faana wal lolaa obbolaa faana wal lolaa jette. Dura gaafan dhufe waggaa lamaaf hin dhufe jette. Waggaa lamaaf dhuftee tokko dabalattee guutattee guutuu didee sadii arfaffaa ta'ee guutuu didee amma shanaffaa keessa jira jette. Garuu ammas wanti guute tokkollee hin jirumtuu jette. Kanaafuu osoon dhufuu baadhee walumaa galatti biyya Arabaa jalqabuma osoon dhufuu baadhee waggaanis natti lakkaa'u obboloota faana maatii faana si wal lolu jetti. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kakuutii ubii akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa ko galata waaqaa ta'u. Egaa waan mucaa kanarraa ka'e waanta namoonni hundi keessanuu akkasuma baay'isawee hundi keessanuu akkasuma waan ta'eef yaada qabu sinii qodaa gadhumatti caqasaa laayik gochuun dagatiina siniin jedha. Biyya Arabaa namni hundumtuu gaafa dhaqee namni milkaa'aa dafee waan hundumtuu naa ta'a. Baqa humtuu nan itti hin hir'atu of nan jijjiiraa maatii koo nan jijjiiraa jedhee deema. Gaafa deemu garuu akka inni yaade miti wantichi akka yaadamee fi akka karoorfamee miti jechuudha. Dabalataan immoo biyya Arabaa deemee namaan guutu wanti kamillee wanti namaa guutu ibin biyya Arabaa dhaqxeemti biyya lafa irratuma jiraattu wanti kamuu siin guutu jechuudha. Waan guutu tokkollee hin jiru. Hir'uuma isaatti jiraatama akkuma isaatti jiraatama akkuma argatametti jiraatama akkuma hojjetametti jiraatama jechuudha. Malee namni akkamiif guutee hin jiraatu. Baqa maaliif seetanii fedhiin namaas garaagara waan ta'eef namaan guutuu jechuudha. Guutuu barbaaduun gowwomuudha yeroo kamuu. Inni kan biraammoo birriidhaaf jedhanii namoota hin jaalladhu obboloota koo maatii koo faananii wal dhabaan jiras kan jette immoo sirriidha. Mee ilaala maatii keenya jechuudha. Atama fakkeenyaa fi of jijjiiruudhaaf dhaqxee haa ta'u bukkeetti immoo gargaaruun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Isaaniif hojjechuun dhaqne isaan jijjiiruu hin dhaqne. Atis nama jireenya qabda boru waan ta'eef jechuudha. Garuu maatiin kee yeroo ati achi jirtu obboleessi qobaa si komata, obboleettiin qobaa si komatti, haatillee si eeggatti, abbaan si eeggata. Kana bira darbemti hiriyoonni keellee yookaan liqii dhumaafuu si eeggatu. Baqa hundumti akkanatti harka baasee si eegaa jechuudha. Ati immoo nama tokkodha. Waan ati argattu immoo murtaa'aadha. Laal yeroo ati namoota kana hundumaarraa of qabdee kan kee hojjetachuudhaaf isaanirraa dhaabdu nama kana hundumaa dhabdaa jechuudha. Mucaan kun amma akkas taate obboloota koo maatii koo faana wal dhabaan jira sababa maallaqaatti. Kanaafuu osoma jalqabumaa biyya Arabaa dhufuun natti affeerate ammanii warra koos obboloota koos dhabuu jette. Kanaaf hundumti isaaniiyyuu gaafati gara kan keetiitti fuula kee deeffattu hundi isaaniiyyuu sitti hin dubbatan. Hundi isaaniiyyuu si oodu. Hundi isaaniiyyuu siin bilbilan. Hundi isaaniiyyuu bakka kana jechuudha laal. Ofuma kee ofitti bittee jechuudha. Silaati immoo ofiif dhaqxe. Waan sinitti himu. Mucaa tokkotu maal goote seetanii birrii mucaashii maatiidhuma bira jirti. Mucaa tokko qabdi haadhuma warruma bira jirti jechuudha. Garuu osuma warra bira jiraattu immoo mucaashiis kan akka sirriitti ilaaltee fi kunuunsitee fi mana barumsaa deddeebiste maal jettu immoo obboleettiin ishee jirti. Maatiidhuma keessattuu obboleettiin jirti. Obboleettii sanaa fi birrii 5,000 ergite jechuun baqa yeroo wayii birriin ergitiif miti yeroo tokko 5,000 ergiteef birrii Itoophiyaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 5,000 erginaafiin kun birriidha jettee naa ergite iyyuu. Birrii 5,000 maaltu bitama amma yeroo kana immoo maaltu godhama naan jette obboleettiin kooyyuu jette. Ilaal. Isaan hamma kanaatti si tuffatu jechuudha. Hamma kanaatti waan ati ergituuf iyyuu tuffatu jechuudha hamma kanaatti.
isheen tokko immoo sababa mucaan koo isaan bira jirtuufanii maatii hundumaan birrii na ergaa mucaa kuna jalaa miidhu jedhanii hunduma isaanii gabbara yeroo yerootti kumallee haa ta'u malee hunduma isaaniifuu karaan erga akkaawuntii isaanii irra gaggalaa fi karaa mucaa tokkitti waananii isaan biraa qabuu fi jette ilaal. Kun amma baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Atamma kanaa manna akkuma mucaan kun jette biyya Arabaa sun namatti hafuuwe. Kanaa manna maaliif warri kee si jibbuurra obboleessi kee sirraa goruurra obboleettiin kee sirraa goruurra bakka maatiin kun hunduu sirraa goree harka sirraa deeffachuurra ati qollocattee akkuma isaaniitti biyya keessa taa'u wayya. Maaliif achi yoo deemtes of danda'an jirtu. Humaan kee ijaaramee siin bahuu hojjetamee siin bahuu kana kan jedhame tokko lafa siin taa'u waan ta'eef isaaniinis dhabdee umurii keessa dhabdee wayirra bu'uurra biyya Arabaa namatti hafe wayya akka mucaan kun jettee wayyaan jedhaan inni dhumaa jechuudha. Biyya Arabaatti namaan guutu. So mucaan kun jette kunis naa guutu dide kan jette biyya Arabaatti tasa siin guutu. Osoo umurii kee guutuudhuma isaa itti fuftee hojjetaa baateewu wanti guutu hin jiru. Asii boolli si eeggachuudha. Boolli sirkaa sassaabee nyaatus waan arge godhus boolli biyya keessaa immoo hin guutu. Isatu si fixa. Boollicha jechuudha. Maali hamma namni kee namoonni kee maatiin kee hunduu jiranitti ati hinuma dhamaataa jechuudha. Uma si eeggatu jechuudha. Hamma umuriin kee guutu. Kanaaf naa guutaa jedhanii umurii ofii achitti fixus ani hin deeggaru. Dhugaa waaqa. Biyya keessattuu namaan guutu. Eessumattuu biyyi lafaa hir'uudha ofii mashiitii fidhashee. Garuu namni hammuma hojjeteetu of daangessee waan hundumaa hamma hojjetatu sirreeffatee dhufee immoo biyyattis hojiin ittuma fufaa jechuudha. Biyyattillee dhufee ittuma fufuu qaba hojii wayii malee ani dhufee hojjedheera achii dhufeera nan ta'a yoo jedhe ishee qabu cam godheetu booda garatti deebi'uu dhabaa jechuudha. Garuu gaafuma dhufe yoo maallaqa qabatee dhufe ta'es 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 qabatee dhufe yoo ta'es mana hin qabu maan qabu birrii callaa qofa qaba yoo ta'es birrii sanaan of murteessee hojiitti galuu qaba. Of murteessee jechuudha akka namuma kamii akkuma namoonni kaan namni kamillee hojiitti bahe. Namoonni kamuu hojiitti bahanii hojiidhaan ni hojjetu. Tokko irraa tokkotti of guddisaa sadarkaadhaan namoonni baay'een ni jijjiiramu. Dhufee hojiitti baha. Mana yoo qabaates maal yoo qabaates xuruu garuu hojiitti bahuunsaa dirqama. Mana jaarrateera taanaan manni isaa bareedaadha mana qabaachuunsaa. Waan biraa qabeenyota kan biraa horateera taanas bareedaadha qabeenya horachuunsaa. Garuu gaafa dhufuu kaasee hojiitti bahuunsaa dirqama. Shirriin hin barbaachisu, girrigirriinis hin barbaachisu. Ol baanii gadi bahuunis hin barbaachisu. Suuraa garaa bakka garaa deemanii naannikkoo waggaama kanaan turee dhufe nan bashannanaa maaliin ta'a jette taanaan osoo bashannantu bash jettee kuuftaa jechuudha. Kanaafuu biyya Arabaa namaa hin guutu kun jala muraa beeka. Hamma qabdaniin hamma hojjettaniin garuu dhuftanii oppiin taatanii of bantanii hojiidhaaf fedhii qabaattanii hojii kamillee jechuun wanta fakkeenyaaf namni waan hojjetu tokko qaba. Osoon kana hojjedhee bu'aa naa argamsiisa. Hojii akkasii hojjechuu nan jaalladha. Waan jaallattu jechuudha. Hojii akkasii hojjechuu hin jaalladhaan. Hojii akkasii toon hojjedhe keessi koo hin fedha. Waan keessi kee itti of kennu tokko. Waan keessi kee barbaadu. Waan namni hojjete miti baay'ee. Waan hiriyaan kee hojjette miti. Ati keessi kee hojii wayii osoo hojjete kan itti gammadu jira. Hojii wayii osoo hojjete kan barbaadu jira keessi kee isa hojjetta jechuudha. Of kennaadha waan ta'eef keessi keessa. Isatti bobbaatee yoo isa sosochootee bakka akkuma nama kamii socho'uu keessa fiiguutu dhufaa jechuudha. Dura gaafa namni ispoortii hojjetu xinneesseetu sosocho'uu jalqaba. Xinneessee xiqqeesseetuma jedhu hin dabalaa. Bakka fiigichiyyuu yeroo shaakalii godhan xiqqoo irraa ka'ameetu amma eessaatti deemamaa jechuudha. Akkas jireenyis biyya keessattis akkas. Al takkaan xab jedheenii an xuriinnan arguun qabu. Qulqullinumaan hin jiraadhaa awwaarina tuquun qabu yoo itti achii dhufee akkasiin yoo yaaddate kuftee hafta dhugaa waaqa. Garuu biyya Arabaati yoo dhuftes
xuriin si tuqe awwaarri si tuqe yeroodhaaf jechuudha. Amma haalli si mijatee amma tadaraajuu beektumni amma tadaraajjatutti jechuun amma ofii makeeyyuu babal'attee akkana jettee damee baafattutti jechuudha. Gaafa ofii babal'attee biraanchi ofitti baaste immoo xuriin si tuqu yeroo sana abiibdi nama of jalatti fidaa deemta. Namoota of jalatti qacaraa deemta jechuudha. Akkanatti yoo ta'e ni jiraatamaa galmas ni geessu isin jedha. Gaasaaf immoo waan isin milkeessu.